Kormi biyya ba'e biyya ormaa jiru bokkisuunuma barooda biyyarraa ba'anii biyya ormaa tafu yaa Rabbii maaf nu goote qooda jedhii mee nu baasi hooda yaa Rabbii maaf nu goote qooda mee nu baasi hooda jiru biyya ormaa maal jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudhaan achittu maal godhu yoom kanaan ifeete rakkoo farkan kennuutu si baasee biyyaa anaadhaanaanii yaa lammiitiyyaa anaa nyaatuu yaa qomootiyaa nu yaadadhu yaa rabbiitiyyaa yaadadhu yaa gooftaatiyyaa boornaa darbajatte lammii koo gaafa biyyaa baatu jiru namtu taate saba koo rakkoo lakkuu taate qilleensi biyya ormaa maa kophaa si raasa galii biyya baakee ajaa Rabbi baasa ol ilaalaan samiidhaan samiin ni fagaata gad ilaalaan dachee dacheen ni jabaata dacheen biyya ormaa isheen dhihoo jirtu gara jabeettiidhaa garaa namaa matu namni biyya banee maal qananii qaba biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii jaba anaanaanii yaa lammiitiyyaa anaa nyaatuu yaa qomootiyaa nu yaadadhu yaa rabbiitiyyaa nu yaadadhu yaa gooftaatiyyaa. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya anis sirba beekeef osoo hin ta'in waanuma nama aartiidhaan sagalee namaa ta'u bira jiruuf waan kana itti galee hin gubanne akka itti ibsannu dhabne hin iyyine jechaan dubbanne nama nu dhaga'u dhabne waan taanu dhabneeti bakka nu harkaa babbade akkuma itti falminu feestaalas dirataa turanii amma durallee diratame waa hedduus ta'ame mootummattis iyyame sagaleen ummataa dhagahamuu dide waan goonu dhabneet ammas sagalee ijibbaataa ta'uudhaaf kan deebine waan biraatiif an amma kan dhuunfaa kiyyaatti dhiyeenya kana yuutuub hojjechaa hin jiru viidiyoo adda addaa maxxansaa hin jiru garuu dirqamni saba kanaa ammas irriba nu dhoorgas jira namni nu dhaga'uu dide rabbummaa yoo nu dhaga'e jenneetiniin yaa jamaa abdiin kun nu jenneetiniin an akka dhuunfaa kiyyaatti namatti himadhuun dhabe sila mootummaa qabna jennee mootummatti himachuuf mootummaa waan kana arguu dhabeetii miti halkanii guyyaa namoonni guddaan namoonni xiqqaan biraan ga'aa jira mootummaan arguu hin dadhabne waan kana furmaata maaliif akka itti ilaaluu didabbichaatti nu dhibaa jira ani waan dubbadhu qabu kanaan dura tuulatti nagaa ta'etti nagaa sin gaafannaa turre nagaa akkatti sin gaafannu dhabne guyyaa guyyaadhaan viidiyoowwan achirraa ba'aa jiran sagaleewwan achirraa ba'aa jiran bifti ijoollee keenyaa bifti lammii keenyaa fuulli isaanii dhukkuba adda addaatiin xoxol baa'ee kaan mana fincaanii keessatti dhaqee osoo of ajjeesu kaan onneen dho'ee dhiigni lafatti lola'aa jiru osoo arginu lammiileen kan keenya obboleessi keenya obboleettiin kan keenya ilmaan isii baadhatte ilmaan isii jechuudha waa hedduuti isii barbaachisa yaa jiran haati waa hedduu duukaa jira xiqqoo isii dhiirallee wayya jechuudha ilmaan of jalatti qabattee ilmaan isii waan arma hoosisullee hin qabdu guyyaatti waa meeqa nu barbaachisa jiran nuti feestaalii kana uffannee sagalee ta'uudhaaf dhufne qorra keessa taa'uu dadhabne jarri maal akka ta'an immoo maamuun nu rakkisuu jechuudha keessatti viidiyoowwan gidduu kana ba'aa jiran yoo argitaniittu ta'e suuraawwan gidduu kana ba'aa jiran yoo argitaniittu ta'e miilli daa'imaa tokko jechuudha dhukkuba adda addaatiin naashifiidhaan waan adda addaatiin qabamee yeroo inni as ba'u hedduu nama gaddisiisa namoota baay'eedha kan guyyaa guyyaatti feestaaliin kun jaraaf jechuudha aadaa ta'ee jira jechuudha abbaa galataa ta'ee jira jechuudha yeroo jiran uffatanii taa'uu yeroo du'an illee ittiin kafanamanii awwaalamu jechuudha awwaalamanii dhiisanii gatamanii namni beekuun jiru silas meeqa guyyaatti meeqa nama meeqatu qabamaa jira nama meeqatu immoo akka kanatti dhumaa jira akkuma amareediin obboleessi kan koo jedhe mootummaan kana argeefi miti kun tokkoof tokko dhimma siyaasaatiin wal qabataayyuu jechuudha wal dhabdee biyyattiin lamman qabdudha kan amma lammiin kan keenya gumaa itti kaffalaati jiru jechuudha mootummaan biyya sanaallee
bakka muslimummaan yookaan islaamummaan irraa burqedha. Biyyi muslimaa tokko lammii tokkotti jechuudha karaa malee akkas gochuun isiituyyuu baay'ee gaafa keessa nama galcha. Laalaa yaa jiran muslimni muslimas akka ofitti garaa jabaachuu mitiiti nama amantaa biraa hordofullee seeraan ala ittiin dabuu jechuudha. Yoo gama siyaasaatiin illee wal dhabanii jedhanii lubbuudhaan nama shari'aadhaan bulti biyyi sun jechuudha. Kan mootummaa keenya akka jirutti ta'e isa haadhiifi isa iyyannee dadhabnee wanti nu qaqqabu dhabame. Amma immoo malli jiru wanti tokkoof tokko amma danda'amaa ta'etti lammiileen biyya keessa jiranu biyya alaa jiranu lammiilee kan keenya kanaaf hiriira ba'anii siyaasa qofa irratti miti kan hiriirri ba'amu. Siyaasni haa jira hin kufaa hin darba. Lammiileen kan keenya hadha lubbuu dhaban lubbuun jaraa boritti deebi'ee dhufuuf hin danda'u jechuudha. Yaa jirana wallaahi rabbii kiyya kagadhe natti qorre. Sa'aatii daqiiqaa 5 haasa'e kana keessatti wallaahi billaahi qorri akkana ol na oofee jechuudha. Sanuu tokkoffaa mana nagayaa keessa jira, mana gaarii keessa jira, mana ifaa qabu, mana oo'a qabu. Isa malee iyyuu lafti guyyaa ilmi namaa akkamitti akka halkan bulaa jirutu na ajaa'ibe wallaahi billaahi jechuudha. Asiin kana sitti qorra isa feestaalli sirra jiru mootu hurka adda addaatu sitti hurka. Hurki kuni bashitaa yookaan dhibee amma ijoollee keenya bifa akka cittootiin fixaa jiru san fidaa jechuudha. Argite qilleensa argatu qaamni keessi inni asiin mootu halkanii guyyaa qorri dhuga. Dhibee meeqa saaxila. Feestaalin tunuu gatii qabdachitti. Feestaalin nu amma argaa jirru kun mallaqaan bitta baangaalirra. Mootummaa sitti kennu hin jiru. Zibaalaadhaan gadiin darbuudhaaf yeroo fidan mallaqa kee kafaltee bitatta. Feestaalin tunuu gatii taatee jechuudha. Kun immoo lubbuu ilma namaatii jechuudha. Wallaahi ani onnee kiyyarraa hin gadde. Maal hin gadde? Ilmi namaa gaafa jiruudhaan akkas darara. Bar namni wanjala wayyoo san oo dalageetiin hin dararame. Hojii isaatu dararsiisa. Inni kun garuu hiree ofii funaannachuuf riskii ofii funaannachuuf deemee carraan kun gaafa isa mudatu gaafa ilmi namaa callisee ilaalu nagaddise jira. Namni gaafa siyaasatiifu deemee rasaasa dhugaa jira. Warri biyyaatillee ba'aa hiriira yaa'aki. Qeerroon biyyaa maqaadhaaf qeerroo jirtuu hin jirra haadhiif gadi ba'atini kun siyaasa waliin qabatu. Dhimma lubbuun obboleessa achi keessaa qabda. Fira yoon qabaannellee inni sunis obboleessuma keeti. Inni biyya bilisoomsuuf wareegame sunillee isuma kana keessa jira. Kan biraa keessa hin jiru. Inni immoo biyya tana ni ijaaree mootummaa jala fiigullee asuma keessa jira. Argite kun siyaasa waliin qabatu jechuudha. Amaara, Oromoo, Tigree, Mantarkayyoo hin jedhu. Ilma namaa ta'ee Itoophiyaa ta'ee hidhamaa jira. Si galee ani onnee akkamiitiin akka teettanii akkatti isin laalaa jirtan tun ajaa'iba. Sagalee qofa ta'uun gatiin qabu. Sagaleen keenya dagaamaa hin jiru. Dhimma diyaasporaa qofa laallatu miti. Dhimma siyaasaati miti kun dhimma lubbuuti. Inni hunda caalaa isaa afaanis qaba. Inni ilma amma hunda caalaa sitti himu. Kanarra iPhoonii qabattee deemaa jirtu biyya keessa. Kanarra Samsungii qabattee kophee gaarii dirattee uffata gaarii dirattee baajaajii bitattee saayikila bitattee motora bitattee deemaa jirtu. Birrii eessaa dhufu akka ta'ellee yaadu hin irraanfatin. Birrii ijoollee kanarraa sii dhufu. Birrii obboleessa keetirraa sii dhufuudha argite. Intarneetarra fayyadamtee onlaayinii irraan teettu kana silaa ijoolleen biyya Arabaa yookaan biyya alaa kun hin jiraanne birrii tokkoon baastee bituu hin dandeettu. Jireenya Itoophiyaa hundi keenya waliin beekna yaa jarana. Kanaaf har'a gadi bahii sagalee ta'iif. Haa hiikaman haa ba'an jedhi keeturra humna qaba sagaleen diyaasporaa siyaasa wal qabata. Sigalee kana waan ta'eef hundi keetu kan rabbii sodaatu kan amantaa kamuu qabu yoo rabbii si uume waaqa si uume sodaatte hin callisin. Obboleessaaf obboleettii kan keetii haadhaaf abbaa kan keetii manguddoo umurii waggaa 80 olii achi keessatti dhumaa jiru jechuudha. Anamma fakkeenya haati manaa kan kochi keessatti waan baay'ee isaanaan geesse. Guyyaa guyyaatti namni tokko dhukkubsata taanaan achi keessa dhukkubni biraa nama biraatti darba jedhamanii mana yaalaa fuudhamanii dhaqamanii achi namni ol deebi'u hin jiru. Mana hidhaa sana keessaa ba'anii mana yaalaa gaafa deeman namni achi deebi'u fayyaan hin jiru. Namni sun eessa jireetti ammoo yoo gaafate jedhe inni gaafate sunis wajjin dhaqa iddeen dhaquun geeffamu. Biyyattiin galfamu du'aan isaa jiraan isaa hin beekamu jechuudha. Guyyaa guyyaatti namoota hedduu akka kanatti dhumaa jiru. Kan hiree argatanii xiqqoosi kaameeraadhaan kaafamanii ofittiitu asitti mul'ataa jiru malee. Hiree argatanii viidiyoon xiqqoosi waraabamtee jirtu sagaleen xiqqoon ofittiin ba'aa jirti malee parsantii 99 ba'aa hin jiru. Rakkoo mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru. Parsantii tokkitti qofadha kan ba'aa jirtu siinuyyuu akka tasaawiif suuraa yookaan moobaayiliin galee fi jennaan suuraa ka'anii viidiyoo xiqqoo si ba'aa jira. Wanti jarri ta'aa jiran guyyaa guyyaa parsantiin 99 ammallee hin baane jechuudha. Kanaaf jennaan sagaleen diyaasporaan qofittiin jara kana hin barbaachisaa yookaan immoo jara kana fala ta'aa
noo fala ta'uu hin danda'u. Biyya alaa keessa keenya yeroo baay'ee ni ijjina. Ijji kan keenya kun siyaasa ofitti walitti hidhata. Yoo lubbuu warra Saudi Arabiyaa kanaaf nuuf qaqqabamu jennee sagalee baafnee jenne keenya siyaasaa walitti hidhata waan ta'eef warri biyya keessa jirtan obboleettii keessani obboleessa keessani haadha keessani abbaa keessani yaa jiran biyyatti yeroo jiru waggaa tokko ergan biyyaa ba'e hanga yoonaatti mana barumsaas ta'e eessas ta'e an obboleettii tokko obboleessa tokko itti hin qabu kan biyya alaatti qabaadhee na gargaaree hadha na ga'e ijoolleedhuma oromummaa isaaniitiif achi ta'anii nu gargaaraa turanidha. Biyya keessatti hin beekna warri qeerroon hadha silkii gurguddaa qabdanii uffata adda addaa qaqayyarattanii jirtan ijoollee hadha mana hidhaa keessatti dararamaa jiranudha kan waa hunda kanis ni godhaa jirtu jechuudha. Kanaafuu kun itti yaadamuu danda'uudha qaba. Inni kun dhimma siyaasaa osoo hin taane dhimma lubbuuti waan ta'eef warri biyya keessa jirtan warra biyya alaa qofitti hin ilaalinaa. Jechi kee gaariidha. Namoonni biyyarraa sagalee ta'anis inuma jiru. Kana akka guutuu biyyaatti osoo hin ta'in koomiin akka qeerroo Oromootitti gurmiidhaan wanti kun haa raawwatamu kan jedhu yaada qabna. Inni biraa miidiyaa hawaasaa kanarras wanti tokko tokko deema. Jawaar Muhammad ijoolleen kun mana hidhaa keessa ta'anii sagalee siif ta'aa turanii maaf hin dubbanne yaadni jedhullee ni kaka'a. Yaadni ka'uun gaariidha. Garuu wanti nu hubatuu qabnu har'a Jawaar akkamitti akka jiru hin beekna. Yaa jara keenya mana hidhaa keessaa gabbayee malee namni kuni hidhaa caalee jira ammas dhaabbiidhaan hidhamee jira. Jawaariin miti wanti fedhe akka isa fuuldura dhaabbatuu hin dandeenye hin beektan garuu waan afaan isa qabellee mootu hubachuu fi danda'uu qabda yaa jara. Innis yoo wanti kun mijataa ta'e warra abaa'ootiifuu dirqamati ta'ee jira. Sagalee kanallee intaa jedhee abdii goona garuu yoo sagalee kana ta'uu hin dandeenye komii kaasuu haa dhiifnu jara keenya. Mana hidhaa hamaa jira innis amantee amanuu baattee lubbuu isaatiif harki isaa akka inni ture argitanii jirtan. Namni kun hatee miti mana san keessa ka seenu yookaan immoo nama ajjeesee miti kan mana san keessa seenu. Argitee rakkoo siyaasatiif harki isaa miilli isaa caccabee jechuudha. Namni kun yookaan ispoortanyaa wayii kwaasanyaa wayii ta'ee gangalatee hin cabu. Kanallee biratti akkanaa hubattan akka hubannootitti maa sagalee ta'aaf jechuu barbaade osoo hin ta'in hubannoo keessa haa galchinu yoo danda'ame amma hunda caalaa dhiibbannu godhuu qabnu. Qaamni mootummaa ta'ee qaamni bebbeekamaan fedhe United Nation illee maan taane yoo apostatan suuraa ijoollee Saudi Arabiyaa kana jalatti gadhiisuu hashtag gochuu hin irraanfatinaan dhaamsa konkooti. Yaa dubbii sirriidha kun. Amma fakkeenyaa warri siyaasa aangoo gurguddaa Afrikaa qaban waan adda addaa ni postatu. Yeroo kana keessatti qabsoon xiqqoo hin qabdu jiran. Koomantii jalatti suuraawwan viidiyoowwan lammiileen keenyatti dararamaa jiran yoo gadhiisnee jennee amma warra kana miidiyaalee gurguddaan hordofuu danda'a. Maa inni koomantii jaraa kana jala deemaa jiru kan jedhus hamma ta'e miidiyaaleen addunyaa fudhachuu danda'a waan ta'eef hamma ta'e dhiibbaa qaqqabsiisuu dandeessi wanti kun. Amma fakkeenyaa guyyaa kaleessaatii kaasee ustaazonni gurguddaan liiviirra ba'anii waan hedduu dubbataati jiru jechuudha. Namoonni tokko garii isaanii rakkoon kun akka rakkoo mootummaa Itoophiyaa hin taanetti kan isaan ibsaa jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dhugaa walitti himna taanaan kan ijoollee keenya ajjeesisu kan ijoollee keenya immoo fayyisu mootummaa Itoophiyaa qofaasa. Harka isaan jirti ijoollee. Wanti kun hin baasiidhaa walitti yakka tokkoon hojjenne waraqaa seeraan alaa hin qabanuudha kan isaan himatamanii jedhan. Waraqaan seeraan alaa akka heera biyyattii Saudi Arabiyaatti jechuudha yeroo muraasa ofitti kan inni hiisisu. Maaliif lammiidhuma isaaniitu ijoollee kan keenya kana ergamtu godhateetti fayyadamaa ture. Osoo jarri ergamtu godhanitti fayyadamneeti lammiin kan keenya miilaan baatee biyyaan deemtu jechuudha. Achi keessa miilaan ba'anii carraan achi ga'uu jiraatu muraasa turte. Kaan soora allaattii taate kaan qurxummiidhaaf galaana irbaata taateeti kan xiqqoonsi achi geesse immoo hireen isii dararaa kana ta'ee jechuudha. Kanaaf jennaan torbee kanas haa ta'u hamma jarri mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti daraarraa dhaabbate hundi jaraa biyya isaaniitti galanii hafuura baafatanitti sagalee ta'uu fi dirqama qabnaa jechuudha. Kanuma akka dhuunfatitti sagalee eegalle kan addan kunnu yoo danda'ame nama kennallee likkiin beeyna waa'ee dhimma rakkataa Suudii ati dubbattu namni haajaa irraan ka'u Facebook irratti ilaala, YouTube irratti ilaala, TikTok irratti ilaala. Namni keenya dhimma qoosa fi dhimma hin barbaachifne dhimma arge jala deemuu malee dhimma saba kanaa afaaniin jedha malee jala deematiniin mootummaa fi dhiibbaa adda addaan godhu.
dhiibbaa jalqabarratti kan godhuu danda'u warra miidiyaa kana. Warra miidiyaatti immootu hundi keessanuu namni kun fooloo lama qaba, fooloo lama sadii qaba, afur qaba jechuu osoo hin taane daddabarsaa kana ta'ellee hin ta'u jara bira inuma gaa. Argitee waan biraa dhiisii wallaahi rabbi irraa fuun argannaa jechuudha. Wanti rabbi irraa argattu maa inni mootummaa kana irratti tokkoffaa cubbuun ila badaadha. Dhiigni ilma Oromoo mootummaa Itoophiyaa kana waan inni godhe hundi keessaniin beektan keessayyuu dhiinaa Haacaaluu Hundeessaa biyya tana raase hanga ammaatti dhaabbate sii dhoorge. Ammallee dhiigni lammiilee keenyaa kun rabbittuu yoo lallabanne ganaa biyyattii san raasee akkatti akka bishaanitti isaan baxabataa jechuudha. Kanaaf abdiin kutinaa sagalee kana danda'ameen wal biraan gahaa hundi keessanuu gama miidiyaa qabdaniitiin hirmaadhaa isiniin jedha. Ani akka dhuunfaa kiyyaatti kana ol waan dhaamu qabu mootummaa san afaan isaa beektee afaan biraatti himtu afaan Oromoo dhagayaa maqaadhaaf bira nu haa ga'u jennaa du'aayii rabbiitillee hin irraanfatinaa. Akkuma amantii keessanitti rabbi kadhaafi kiristaana achi keessa jira, islaama jira, pheenxee jira, ka achi keessa hin jiru jechuudha. Dalagatuuf biyyaa ba'e hunduu amantii fi miti. Kanaaf namni rabbiin sirra jaalate waan kanatti jabaadhu siin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa wal biraan nuuf gahaa isiniin jedha. Ani gadi si waliin ture Reedii fi Isaaqii. Galatoomaa viidiyoo biraatii walitti dachaanaa sagaleen uummata keenyaa haa dhagahamu. Turtii gaarii nuuf qabaadhaa.